doolaara Kanaadaa 200 abbaa tamaa maatii abbaa tamaamiif baasii isaan baasaa turanii fi gargaarsa godhamuudhaaf jiru. Kanarratti baniinsa kan kooti yoon jalqabne waliin beeknu naan jedheennaan kakaan cimaadha gaa baay'ee barreeffamnis dheeraadha bilbilaanis baay'ee natti kakate homaa gochuun danda'u Abbabaa Dhugaasaa doolaara 200 kan Kanaadaa nan gargaaraa jedhee guddaa galatoomuu barbaanna jechannaa hanqate waan ta'eef sababni isaa ingiliffama yoon ingiliffama xiqqoo siintinaadha wanta nu dubbachuu Mubaarak isa muummataa jira ituu gara sagantaa sanaatti hin deemin fiilmii kanaaf baasii guddaatu ba'e nuti immoo sagantaa yookaan hojiin biraa akka hojjetamuu fi namni dhugumaan fiilmii kana keessatti wanti isin beekuudhaa qabdan warra amantaa muslimaa isin ilaallata warri Oromoo qulqulluu isin ilaallata warri Oromiyaa jaallattan hundi isin ilaallata warri Jimmaanis jaallattan hundi isin ilaallata nu qofa ilaallatu waan ta'eef namoonni kutaa biraa dhuftaniis akka nu gargaartanu abdii guddaan qaba namoota tokko tokkos waamnee jirra kan biraa Mahammad barreeffamaan waanin sitti himunaa qabi tokkoffaa gargaarsi godhamu har'aa namoonni giiftiidhaan gargaaruu dandeessanu mana abbaa tamaam kanarratti bakka abbaa tamaam jedhu irratti giiftiidhaan saappoorti nu godha abbaa tamaamiin maaliyyuu haa ta'u onnee isaa taatu hangaleen caatta taatu abbaa tamaamiin saappoorti nu godha kan biraa ammoo hojiin hojjetame kun hawaasni bal'aan gaditti ba'ee fiilmiin hojjetame kuni qarshiin isaa guddaatitti ba'ee namoonni hedduun hamma danda'an gargaaranii jiru namoonni inni kaan immoo kaffaltii malee dhayyuu kan ijoolleen asirratti akka hiriyaataani saadaam jiru fu'aar jiru namoota hawaasa nama 200 hirmaachisu jechuun waan guddaadha waan ta'eef karaa akkaawuntii isaaniitiinis namoonni gargaaruu barbaadan kottaatii gastii ergadhaatii as jalattis waadaanuuf galaa gargaara kan biraa yeroo hedduu bakka aartii qofa osoo hin taane namoota otoo dandeettii qabanuu sababa hanqina maallaqaatiif yeroo hedduu nama bira dhaabbachuudhaan kan beekamu obboleessi kan koo kanas jiru hiriyaan kan koo Mustafaa Amantee qarshii Itoophiyaa birrii 50,000 abbaa tamaaf laalootiif nan gargaaraa jedhee jira Mustafaa Amantee as jala jira. Anis immoo kan siraadheen gaddareeffan galee ammallee waa tokko hin qabu wantichi namarraa hafe wanti abbaa tamaamirraa hafe maaliif jennaani waadaanan ofiif galee ofii gootii guuttachuu dadhabeeyyii abbaan tamaam maatiin abbaa tamaam naa guutaa jiru waan ta'eef isaaf beenuutis qarshii Itoophiyaa birrii 50,000 nan gargaaraa namoonni asirra jirtanus immoo yaada keessanii fi gargaarsa fiilmii abbaa tamaam kanaaf warri gochuu barbaadanu giiftiidhaan mana abbaa tamaam kanatti giiftiidhaan gargaaruu dandeessu warri kaan immoo akkaawuntii isaanii irratti godhuu dandeessu warri waadaanuuf galtanus warri biyya keessaas warri biyya alaas warri waadaanuuf galtanus sagantaan keenya gargaarsaa amma jalqabee jira waan ta'eef sababni isaa waan baay'ee dadhabbii guddaa qaba nama kana bira moyoon dhaabbanni hanga danda'e deemee dhaqee dhaabbata waan ta'eef kanaafuu akkasii mee waan jiru itti fufaa Mubaarak. Akka ati ibsuudhaaf yaaltee jette jechuudha kallattiidhaan obboleewwan keenya kanneen biyya alaarra jirtanuu kanneen giiftiidhaan saappoorti gochuu barbaadna kan jettanuu akkaawuntiin abbaa tamaam kunoo isumanan keessaa mul'atu kanadha abbaan tamaamis kunoo fuuldura keessan jiru maqaa keessan koomentii jalatti warri barreessaa jirtanu itti gaafatamummaa fudhannu qoosaa miti qarshii tokkos lama saataatu waan gochuu dandeessanu qofa waadaa gala obboleewwan kiyya dhiifamuuf godhaati maqaan keessan galmaa'aa jira namni galmeessaa jira angiyoonatti nama galmeessa nama sadii eenyuun tokkoffaa ayyee Isaak Zeenuu ayyee Mustafaa Amantee Abbabaa Dhugaasaa meeqa ayyee Mustafaa Amantee ayyee Isaak Zeenuu waaw seenaa Isaak Zeenuu rabbiin jijjiire isin hundumayyuu rabbi seenaa keessanaa jijjiiru inshaallah obboleewwan kiyyaa itti fufa sagantaan kallattiin itti fufa
namoonni asirratti argamtan hundumti keessan jechuudha akkaawuntii isaanii isa keessaan siif ergeen jira akkaawuntii abbaa tamaam jechuudha. Namoonni Ambraa warri keessaan dhuftanii asirratti yookaan by the way kuttu Elu balato. Elu. ayyee Elu tipul gaafa geemi kooti dee jiru balata wali. Ayyee uummata keenya. Obbo Buriiti adii. tolee Ambraa ammas birriin keessaan natti ergame Yusriin birrii 5,000 Itiyoophiyaa nan gargaara jetteetti guddaa galatoomii. Yusrii koo galatoomi Yusrii koo dha maqaan isii Yusrii Gammachiis kan jedhii ayyee. Okay, akkaawuntii warri maxxansaa jettanu qabadhaa isiniif nima akkaawuntii qabadhaa koomentii jalatti nu barreessaa namni tokko hundi hin barreessina akka baaraayitii gadi hin buufnee fi namni tokko qoftee haa barreessu akkaawuntii qabadhaa amma isinitti nimaati 1,000 galmeessaa namni koomentii jalatti 1,000 67 14 95 duwwaa 24 erran isinii deebi'a 1,000 67 14 95 duwwaa 24 maqaan Riyaad Raayyaa jedha. Riyaad tamaam. Yaa sayyidii hambil kalaama. Maqaan ijoollee riyaa tamaam jechuuni maqaa ilmoo kootii sangafa tokko dhukkuba isaan balame hanjaa. Hin beekanii jedhi hin beekanii. An farramuu lage jedhan jedhi mana baankii farramaa jedhe. Iseen akkana jedhu beektuu. Amma Wal jala siin jala. waadaa kana jedhu. Please waadaan yeroo hedduu TikTok irratti galamu yeroo hedduu bakka hin gahu. Kanaaf warri waadaa kana artanu calistanii waadaa gallee haamilee namatti goonee fakkeessinee deemuutu hin taane gochaan. Kanaaf miileenni lama akka inni galmaa'u abdiin qabaa namni. Miileenni lama akka inni asirratti galmaa'ee jedhu abdiin qaba. Garuu gocha irratti utusee tukooti silaa hundi nama moobaayil baankingii qabaata yeroo sana galcha. Kanaaf waadaa dhugaa nu galaa waraabbataa jirra. Warri immoo ol galtanii sappoortii gochuu barbaadan torba barreeffadhaa galaati lakkoofsa bilbilaa nam tokko warri galmeessaa artanu bilbila nuu fuudhaa. Akka dheengaddaa mana abbaa ta'etti bilbila fuudhaa galmeessine bilbila ol ba'ee gargaaruun barbaada bilbilli koo kana jedhee bilbila isaa kennatu yoo inni didillee keessaa nan gaafanna. Kanuma nama 50 bilbila nuu kennu nu wayyaa nama 3,000 waadaa galu bilbila nuu fuudhaa abbaan tokko nu galmeessa galatooma yaada. Bakka tokko isaa akka nu gootu nama tokko gastii bakka duwwaa gootee kaatee jechuudha firii gootee namoota fakkeenyaaf qarshii 10,000 ol waadaa galuu barbaadan kallattiidhaan jechuudha laayivii irra dhufanii qarshii hanganan waadaa seenaa jedhanii uummata fuulduratti jechuudha dafanii jechuudha aktiif taate namoota gastii irra jiran kana piliis namoonni callistanii ergattanii jettan dhiifamnuuf godhaatii kaayyoo sagantaa kanaatiif hundumti keessan wal hubanna waan ta'eef namni tokko guddaa inni kaan xiqqaa inni isin tuffachuufi miti gastii irraa nuu bu'aatii bakka firii godhaatii namoota gargaarsa kanatti hirmaatan jechuudha yeroodhaaf goonee jidduu immoo sagantaa bashannanaas qabna hangasitti warri ammoo jechuudha humna hin qabne waan kanatti gargaaruudhaaf humna hin qabne callistanii jechuudha taaptaaf koppiliinki gootanii yoo namatti sheer gootan gahee guddaadha waan ta'eedhaafi piliis gastii ergadhaatii waadaa galaa kanneen ammoo koomentii jalatti barreessaa jirtanu kun osoo dandeessanii jettaniin lakkoofsa keessanii wajjiniin karaa inboksii abbaa tamaam osoo argitanii hanganan siif galche osoo jettanii gaariidha maaliifi waadaadhuma asirratti koomentii jalatti barreessaan ol jechuu barbaanneeti galatoomaa itti fufaa. Tambira keessaanis naqunnamuu dandeessu warri maqaan koo dhaamin jettan warris immoo keessaanis naqunnamuu dandeessu naa barreessuu dandeessu rakkoon qabu abbaa tamaanis kallattiidhaan filachuu dandeessu warri gastii irra jirtanu wantichi kun dirqama waan ta'eef by the way mirga otoo hin taane dirqama warri waadaa galuu barbaaddanu waadaa kanan galle jedhaati nutti himaa akkasii. Danu kallattiin kan galchitanii qarshii hanga galchitan yoo nutti himtan kallattiidhaan asirratti eenyee isinitti himna jechuudha hanga galchitanii waadaan keessan gahee jira jechuu isinitti beeksisaa deemna jechuudha laayivii dhumarratti kan amma ergitanii jettan aanan mana galcheeraa jedha meseejiin dhufaa jiru waan jiruudhaaf jechuudha kanneen daayirektii jechuudha moobaayil baankingii fayyadamtanu kanneen ammoo giiftiidhaan sappoorti gochuu dandeessanu kunoo piroofaayiliin abbaa tamaam asirra jira waan dandeessanu jechuudha sappoorti godha kana jechuun abbaa tamaamii miti aadaa keenya duudhaa keenya hawaasni keenya jechuudha kaleessa irratti akkam ture kan jedhu
dhaloon nama jiru kunis akkuma sana ammoo hawaasni naannoo biraas akka baratuuf waan ta'uudhaaf hundumti keessanuu jechuudha waan kanatti hirmaadhaa isiniin jechuu barbaanneeti. Amma namni tokko maqaa asirratti just himuu hin barbaannu namni Mustafaa Zinaab jedhamu jechuudha qarshii 3,000 galchitee jirta. Galatoomii ulfaadhu waadaan eeyyee aktiivli yeroo ta'u namatti tola. Waan waadaa seentan qarshii tokkos haa ta'u lamas haa ta'u laayivii jechuudha itti deema. Akkaawuntii ammoo nuu maxxansaa namoonni maxxansaa jirtan. Ayyee Abbaa Jifaarii Fuwaadii Hasan waan dubbattan dubbadhaa mimee namoota nan kenna jettanii gastii ergataa jirtanus immoo Muhammad Aljaziiraa Mubaarak Laaliitii namoota gaggalchi. Maaliif nama baay'eetu ergate waan ta'eef asitti baay'inatti mul'ataa hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagama. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Taraadhaan dubbannee bakka gadhiifna. Lusitan gaba. Ulfaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya hundi guddaa galatooma. Wanna kana gama kana fiddanii aadaa duudhaa keenya akka jettanuyyuu arrabni illee itti wal arrabsinu akkaataa illee keessatti nu agarsiisaa jirtu guddaa nu galatooma abbaatamaaf. Umma keenya barsiisuudha dammaqsuudha wanni isin hojjettan hundi waan sappoortii godhamuu qabudha. Kana mana wanna godhamaa jirutti ulfaadhaan jedha bakka jirrutti waan kana jabeessuudhaaf haga humna ofiitiin isaan bira dhaabbachuun dirqama keenya. Hanga qabdanuun akka Mubaarik amma jedhee waadaarraa waa tokko bu'aan argamu hin jiru. Yoo kennuu barbaadan ammuma kennaa keessaan ergaa jennaa ergaa keenya kan dabarsin warri giiftiidhaan bira dhaabbadhaa. Hiddeeressinu sagantaa kana gabaabsuudhaaf tokko qofa namaa kennin jedha Isaaq. Warri waan kana asirratti deemsiftan daqiiqaa tokko nama dhufee ol galu daqiiqaa tokko qofa kennaa. Hiddeeressinaan jedha ani isinirraan gadi bu'aa haga humna kootii isaan bira dhaabbadhaa ammuma ergeen keessaan Isaaqitti ergaa birrii Itoophiyaa birrii 5,000 ammuma galcheen keessaan sitti ergaa kan qubaachuudha jechuudha. Itti immoo waan barbaachisu suuta walii wajjiniin adeemnaa ulfaadhaa galatoomaa. Thank you Fuado. Wee guddaa galatoom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen hin dhaga'ama? Dhaga'ama. Ayyee anillee maallaqa Itoophiyaa 5,000 ergaa. Ani wannin jechuu barbaadu ummanni keenya jechaan osoo hin taane gochaan agarsiisan isiniin jechuu barbaada. Warri waadaa seentan hundumti keessaniyyuu nama keessan guddifadhaa. Nama keessan bira dhaabbadhaa. Abbaatamaaf jechuun nama jabaa. Dhugaa Rabbii yoo dubbanne wal biraa dhaabbannu waan biraatiif iyyuu gaddisuu jirtanii bakka hin taanettuu baasuu jirtan waan ta'eef bira dhaabbadhaa guddifadhaa isiniin jenna. Aartii keenya nu malee aartiin keenya nu malee nama takka hin qabu. Wanni isin beekuu qabdan. Abbaatamaaf yoo guddiftane akka qaamti keessan guddateeti waan ta'eef bira dhaabbadhaa guddisaa. Anillee waan hin qaburraa birrii 5,000 Itoophiyaa nan galchaafi tokkoffaa lammaffaa wanni jechuu barbaadu waa'ee yuutuubii irratti amma fakkeenyaaf taaptaappii kana amma daqiiqaa keessatti Mubaarik Musammaa 100 goosisiisa jechuudha. Taaptaappiinii fi yuutuubiin tokkichuma biyyoota amma biyya namaa kana fakkeenyaa fudhattanii tokkoffaa namni miidiyaa irraa kan inni galii guddaa argataa jiru jechuudha. Kanaafuu yuutuubii isaanii akka bira dhaabbattan waa kaffaltiin qabu harkaan tuquudha waan ta'eef bira dhaabbadhaatii bee yuutuubii isaanii illee akka guddiftaniif yuutuubii isaanii jechuudha. Akka wal bira dhaabbattan karaa miidiyaatiin jechuudha. Waa kaffaltii isin hin barbaachisu waan ta'eef walaa tiiktookii walaa yuutuubii akka wal guddifnu isiniin jennaa hundi keessanuyyuu bakka jirtanitti jajjabaadhaa jechaan osoo hin taane gochaan agarsiisuuf barbaachisaadha. Afaan qofa ta'uun barbaachisaa miti hedduu galatoomaa. Hasan Basaaraa guddaa galatoomii sagaleen kun jira miti? Sagaleen kun jira? Ayyee guddaa galatoomii. Namoonni dhuftanii asirratti waadaa galuu dandeessa. Dubbii keenya irratti akkaawuntii gaafa lakkoofsa qofa guutanii jettan vaariyaaliin manaa xiqqoo si gadi bu'a waan ta'eef qubee itti makaa maxxansaa
namoonni asirra dhuftanii abbaa tamaamiin kana saappoorti dhugaa dubbachuuf taanaan wanta akka kanaa Itoophiyaa keessatti sichiyyuu gara fuulduraatti waan hojjetamu kan fakkaatu waan ta'eef soba borgaafa namni tokko waa ta'e jedhe guyyaa lama piroofaayilirra wal kaawwachuun waan tokko faayidaa namaan qabu. Namni kun utuu humna qabuutu gargaaramuu qabu. Yoo hadda saappoortiin goone inni nu bor ofiif hojjetinaa taatu tokko nama kana maatii kana dhaqnee gadhaabne gola shanan gibee hunda keessa naanna'anii sanarra darbanii guutuu Oromiyaatti aartii uummata Oromoo akka isaan guddisan abdii guddaa qabna waan ta'eef namoonni dhuftanii waadaa seenaa jirtanuu waadaa keessa guuttadha. Ammoos kottaa olgalaatti waadaa seenaa sagantaan keenyatti dhufee jira. Kiyyaa baga nagaan dhuftee giiftii hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii warri bakka tokko dhuwaachisi giiftii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee galatooma carraanuu kennuuf keessaniif galatoomaa isiniin jechaa inshaallah. Firii kuma shan ammuma kunoo dabarseetan dura yoo rabbi jedhee. Waaw. Guddaa galatoomii guddaa akkana laa inni amma qaqqabu madaa sanarra dhayite qaawwa jirtu sana baay'ee nuccufti waan ta'eef guddaa galatoomii. Hayyee guddaa galatoomii giiftii baay'ee guddaa galatoomii si jaallannaa. Hayyee inshaallah walii wajjin hin jirra aadaa keenya jabeessuu walii wajjin hin jirra abbaa tamaam keenya isinillee jabaadhaa isiniin jenna inshaallah aadaa ofii akkuma jabeeffamu galatoomaa dhufaadhaa. Galatoomii Akkaawuntiin dogongoraatiin barreeffamaa jira jedhaa jiru isee tokko qabadhaati waadati yoo gadi buutes yoo irra teesses akkaawuntii irra deebiiti barreessii saddeeffa. Akkaawuntichi kuma tokko. Akkaawunticha sirrii qabadheera isiniifan barreessaan isuma nammara barsi rakkoo qabu abshira. Kuma tokko 67 14 95 duwwaa 24. Riyaartamaaf jedha maqaan isaa. Nagaamaa jira keenya. Nagaama. Abbaa tamaam, abbaa saambii, badiruu hundi keessan baga nagaa taatanii tokkoffaa irratti isaa akkaawuntii 100 nama jalqabaaru jira. Namni tokko beektaa dabaree seenuu sin argatu irra guddeessii namni yeroo kana kan hojiirra jiru fa'aa jira. Iskiriinshatii godhatee bu'aa waan ta'eef carraa akkaawuntii gadhiisuu nama amma sagantaan dhumutti taa'ee wal gargaaree gadhiisu nama 2 nama 3 qofa murteeffadhaa namni hundi hin gadhiisin akkaawuntii kan wal makuma 100 jalqabaa jiru. Akkana ta'u kan namni gadhiisu. Nama 3 qofa nama murteessaa nama 3 qofa. Kamal Muhammadiif Maafusmaan Eshi anisi nama fitadhaa jabaadhaa waadaa galaati waadaa gagallee ofirraa guddisimu. Anis ergaa maatiin fudhadhee dhufee obboleettiin kan mucaan fira kootii Ashuu jedhamtu abbaa tamaam kana baay'een jaalladha. Akaakayyuu koo abaabayyuu koo na yaadachiisu birrii 20 naa galchiifi naan jettee jirti. Allahu Akbar. Nagaa jirti as jala jirti maatiidha mana tokko kun akkasitti irraa akkasitti Ayyee 25 jedhe kiyyaan waraqata 25 nu ergaa ani immoo abbaa tamaama dubbatan uumuu ta'uu bannaati caal yaadaa kenna nuti. Intalatti eelumteetti. Education market ta'u. Isiin fuudheen gadhiisee fakkaafanii. Waraabbiin isinitti ta'u booboo nama guddaa Mataan dhugana meeshaa. Abbaa isaa hayyee kiyyaa giiftiin wanti isin nu arjoomte maqaan seen jette kiyyaa. Dhaggeeffadhaa birrii 50 waan saalaa ijoolleen harkarra na laalaa jirti ani hin qabu 50 waadaa dhageessanii 50 waadaa galee Allahu Akbar hin jedhin kaa yoo akka jarraa immoo asirratti dhufee kan narraa dhufu nu argadde an jalaa miliqeera jechuudha 50 garuu waraqatas ni kan fidaa gara kamiinuu haa ta'u gara kamiinuu.
Ayyee. Kuma shantamaa jechuun namoota sirraa cuunna jedhaa jiru mee ilaaluun barbaada. Sangaa keessa magaalaa gurgurin birrii keenya galuu malee sangaa keessa magaalaa waan gurgurin. Akkas maaliif hin dubbanne jennaan nama galchaa qaba. Ayyee. Namoota eluu galchaa wal mootii jira qabdan. Isee tokko nama achi keessaa namni waadati yookaan nama jalaa Kogalchi bakka kan kogalchi isoo. Ayyee yaabba fu'aadataa warri maatii diraamaa kanaa taanu elukoo qoy gastiinis maaltu tuqamee galfamnes. Ayyee tergeera. Eshi abdii baga nagaan dhuftee namoonni komentii natti mul'ataan jiru waan ta'eef jara keenya Waalaikum salaam. Ayyaana nagaara akka isbaataa kee nagaara. Eni le nagaara gurbattiin nana inni minimmoo waliin himnu. Adda namni guyyaa dhaaqee namticha mataa maluu kanarraa fi hin molaa jechuudha ga'een dhufe. Molaa ukorraa abbaata maamii qarshii Itoophiyaa 10,000 nan dabarsaafan. Allahu Akbar abdii wallahi direena keessan ture kan siraadhaan galaa jira dadhabee viidiyoo ati hojjette ilaalee wallahi sagalee ol qabee kolfe. Sagalee ol qabee jechuudha. Abbaata maamii gurraa abbaata maamii iccitii wayii walitti qabnaa iccitiittis himurra isaanis iccitii kiyya himurra. Calluma jedhi namni calluma jedhi qajoollee. Ayyee abdii koo guddaa galatoomi. Iluu koo salaamu alaikum. Maasaa jirraa isin fidii qabaa.